Matooti oduu akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenya oduuf matooti oduu bal'inaan qabannee dhufne isin biraan ga'uuf ikkisiiwwannee keenya haalaan dabalee akka jiru sirnoonni dhiibbaa dhiigaa sammuuf maashaalee qaama guutuutti gabaasaa jiraachuun mirkanaa'eera. Dargaggoonni madda humnootaa fi ifa niwukileer boombiitti fakkeeffamaa kanaaf dargaggummaan akka booruu galaanaati jechuun barsiisa gadi fagoo Solomoon Macaafota fakkeenyaaf lallaba keessatti barsiisee ture guyyaa har'aa kanaa sababeeffachuun gurmuun dargaggoota hundeeffama waggaa tokkoffaa kabajaa jiraachuu maddeen keenya macaafa qulqulluu bu'uureffachuun haqa hin haqaaqamneedha maraatooniif fiigaa jirra jechuun of ibsaa jiraachuun dargaggoota keenya haala qabatamaan mul'ateera. Akkasumas tuuta haareffattoota gaa'ila waldaa keenyaan akka nama hiriira nagaa ba'utti guyyaa tokko misirroonni ja'a eebbisuun amantoonni dhangaa nyaataan bara 2023 akka machaan hirmaattotaan himameera. Teolojiin doofummaa hundeen buqqifnee dhaloota wangeelaan muudamee oomishame fayyaalessa yaada hafuuraa fi ofitti amanamummaa dubbii sagalee waaqayyoon guutee waldaa kana miillaan akka isheen dhaabbattu gochuuf hirmaannaan amantootaa dinqisiisaadha jechuun Paaster Buliin gammachuu qaban ibsaniiru. Mudannoo bara darbee dargaggootaan giriillii irratti nu mudate bara kana akka nutti hin deebine jechuun keessa beektonni komii qaban dubbataniiru. Saffisaan dabaluun daa'imman baqattootaa bara 2016 kaasee garmalee dabaluu istaatiksiin dhaabbata daa'immaniif dhaabbanni warshaa kindervaagenii fayyadamaa ta'uu gabaaseera. Matootii oduuf bal'ina. Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenya bal'ina oduu qabannee dhufnee isin biraan ga'uuf sardamaa jiraachuun keenya beekameera. Dargaggummaan madda humnoota ifaaf niwukileer boombiitti fakkeeffamaa kanaaf dargaggummaan akka booruu galaanaati jechuun barsiisa gadi fagoo Solomoon Macaafota fakkeenyaaf lallaba keessatti barsiisee ture guyyaa har'aa kana sababeeffachuun gurmuun dargaggootaan hundeeffama waggaa tokkoffaa kabajaa jiraachuu maddeen keenya macaafa qulqulluu bu'uureffachuun haqa hin haqaaqamne maraatoonii fiigaa jirraa jechuun of ibsaa jiraachuun dargaggoota keenya haala qabatamaan mul'ateera. Akkasumas kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argami. Yaa dargaggeessaa dargaggummaa keetti gammadi. Bara dargaggummaa keettis garaan kee haa gammadu. Gara yaadni kee si geessuttis adeemi. Wanta iji kee argu duukaas bu'i. Garuu Waaqayyo wanta kana hundumaaf gara firdiitti akka si dhiyeessu beeki. Ammas isa sitti dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinnetti of eeggadhu mata duree jedhuun ergaa gara warra Xiimotewos isa 2 lakkoofsa 22 macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 fi Ibroota 12 lakkoofsa 25 sababeeffachuun sagantaan dargaggoota guyyaa har'aa ergaa guddaa dhaloota boruuf seenaa ol ka'aa jirra jechuun kiiboordistiin waldaa keenyaa obbo Furiis Obboo qaaddeessaniiru. Oduu idileen immoo baga guyyaa dargaggootaan isin ga'ee jechuun sagantaa waldaa warra wangeelaa afaan Oromoo Nuurembergi guyyaa har'aa guutumaa guutuutti garee hidhattoota hafuura qulqulluu dargaggoota jedhamuun beekamaniin booji'amee dhuunfatamee jiraachuu amantoonni ragaa ba'aniiru. Gareen dargaggootaa kun humna birgeedii bakakkaa sagalee waaqayyoo jedhamuun hidhachuun loltuu seexanaa hedduu booji'uun kanneen du'aaf madoo fayyuu hin dandeenyeen adabuun qileesii walitti ergaa akka jiran hafuurri qulqulluun amantootaaf dhugaa ba'eera. Tuuta haareffattoota gaa'ela waldaa keenyaan amantoonni dhangaa nyaataan bara 2023 akka machaan hirmaattotaan himameera. Akkuma mata dureetti ibsuuf yaallee namni kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Namni lama yoo wal bira ciise wal ho'isaa isa jedhuuf qorama ejjaa ooluuf namni adduma addaan haadha manaa tokko haa qabaatu jecha jedhuuf bu'aa lallabaaf barsiisa Paaster Bulii fuudhaa heerumaas jedhu macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 keessatti jedhu ilma hangafa waldaa kanaa ta'uun gaa'ela kan raawwatan obboleessa keenya Tasfaayeef Kuullee akkasumas Galaaniif Maqdas Alamuu fi Hawwii akkasumas tuuta haareffattoota gaa'elaa
guyyaa tokko Caalita Sammaa Fayyaantuu, Masfiniif Daraartuu, Ifaaf Yashii, Baayisaaf Kiisee, Biraanuuf Tolashee, Mallasaaf Gaaddisee jechuun maatiin kun jaalalaan wal sakaalanii tokkummaan akka nama hiriira nagaa bahutti misirroo yookaan maatiin ja'a guyyaa tokko riikeerdii cabsuun galmee waldatti irratti sadarkaa tokkoffaa qabachuun isaanii beekameera. Karaa jabina dhimmisuu malee nutis aareffachuu qabna jechuun obboloonni keenya Misgaanaaf Masarat Fiqirees bara darbee cidha isaanii akka raawwatan beekameera. Gareen sodaa gaa'ilaatti seenuu yeroof of irraa maqsuun sagantaa tokkummaa sochii dargaggoota waggaa tokkoffaa sababeeffachuun hundeeffamuu isaanii haala ho'aan kabajaa jiraachuun hubatameera. Ulaagaaf danqaraa sodaa gaa'ilaa cabsuun sodaa du'aa hirriba malee hin buluu jechuun dargaggeessi murteeffataan qaamaaf miseensa waldaa keenyaa ta'ee obbo Misgaanuu Beqqalee yeroo gabaabaa keessatti fedha isaatiin gara galmee abbootaatti dabalamuuf wixxifataa akka jiru torban darbe karaa gabaasa waggaa waldaa jaarsoliin gabaafameera. Teoloojiin doofummaa yookaan hubannoo dhabuu macaafa qulqulluu waldaa kana keessaa balleessuuf amantoonni fi tajaajiltoonni fedhii isaaniitiin dirree beekumsaaf macaafa qulqulluu teoloojii jedhamuun wal'aansoo qabaa akka jiran akkasumas abidda wangeelaa tufuuf akka jiran karaa koree dura taa'aa waldaa keenya Galaaniif Paaster Gammachuu qaban amantootaaf ibsaniiru. Doofummaa hundeen buqqifnee dhaloota wangeelaan morodame oomishtee dirqama lubbuutti kennitee bobbaasuuf akka jirtuuf fuuldurri keenyas ifaadha jechuun tasfaayin kaameeraa dudduuba duddaachitee dhaabbachuun waraabee seenaa ol ka'aa akka jiru toorri sooshaal miidiyaa ragaa baheera. Gulaantaaleen tokkummaaf jaalalaa akkasumas yeroo gaddaaf gammachuutti hirmaannaaf gargaarsi waldaa kana keessa jiru cimeetti fufuu qabaa jechuun torban darbe gadda isaanii irraa jajjabaatanii mataa seexanaarra dhaabbachuun carraan argadhetti fayyadameen dhugaasiniif ba'aa jechuun Aadde Zinnaash Daaqaa dubbataniiru. Mudannoo bara darbe dargaggootaan Giriirii irratti nu mudatee bara kana keessaa nutti akka nutti hin deebine jechuun keessa beektonni komii qaban dubbataniiru. Mudannoo keenya bara darbee karaa koree dargaggootaan sagantaa Giriirii irratti nu mudatan keessaa inni hangafa amantoonni yeroon bakka sanatti nuuf argamaa jedhanii beeksisuun ofii isaanii giximaa yookaan dorgommee garee kubbaa miilaa dargaggootaan biyya Jarmanii magaalaa Furtii keessatti adeemsifamaa ture deemuun uummanni gurmaa'ee yeroon argamuun beela'ee nooraa Maksimiiliyaa jalatti beelaan waadamaa ooluun komii guddaa kaasus amantoonni hundi akkasumas koreen qindeessituu foon baatanii dhaqanii achitti qorraan adooduun muufiif nuffii qaban sagalee asaasaan obboleessa keenya dura taa'aa dargaggootaa obbo Furii Sobbooqaa irratti guungumuun fonqolcha yaadaa akka geggeeffameef yaaliin fonqolchaa yeroof utuu hin milkaa'in hafuun dhuma irratti namni hundi foon waaddiin machaa'ee gatantaraa manatti galee nyaata manaa lagachuun dubbii sanas dhiifamaan akka irra darbeef garuu bara kana akka nutti hin deebine jechuun komii qaban ibsuun obbo Baayisaa Tumsaa koree dargaggootaa akeekkachiisaniiru. Maal kana qofaa humni dargaggoota waldaa keenyaa kun dhiibbaa guddaa uumuun garee taphattoota kubbaa miillaatti makamuun wixxifataa akka jiraniif akkasumas abboota manaa ofitti dabaluun harmooliin mana keessaa ijoollee wajjin mankaraaraa akka turaniif bara kana garuu ijoolleen irratti gattanii deemtanii burraaqaa ooluun galtanii nyaata akka nun gaafanne jechuun harmooliin mana keessaa quqquuqamaa akka jiran Federeeshiniin kubbaa miillaa biyya Jarmanii sodaa qabu karaa koree qindeessituu kubbaa miillaa obbo Biraanuu Addunyaa beeksisaniiru. Saffisaan dabaluun daa'imman baqattootaa bara 2016 kaasee garmalee dabaluu istaatiksiin dhaabbata daa'immanii dhaabbanni warshaa kinderbaagenii fayyadamaa ta'uu gabaaseera. Aarii reejektii Bunde Saamtii irraan kan ka'e baqattoonni biyya Jarmanii saffisaan daa'imman horaa akka jiran dhaabbanni dhiyeessii kinderbaagenii fayyadamaa ta'uu gabaaseera. Haa ta'u malee dhugaan hin haalamne tokko daa'imman bara waldaa Yaaqoob Kirshee turree kinderbaagenii akka buufata buusii markaatootti hiriira galanii kinderbaagenii keessa ciisaa turan caccabsanii ka'uun ijoollee 50 ol kan ta'an guddatanii tuuta sonaan baay'ee ta'anii iddoo aarsaa fuula Waaqayyoof amantootaa dura dhaabbachaa akka jiran koreen daa'imman waldaa keenyaa kan ta'an Aadde Maqdasiif Warqinaan gabaasaniiru. Oduun keenya amma ammaatti qabnus kanuma
kan isin qindeessee isiniif dhiyeesse ana Abiraam Waljirraati eebbifamaa yeroo gaarii qabaataa.